Bio Production. Bio Production. Jaalatamoota dhaggeeffatoota keenya akkam jirtan egaa kurfii teenyaa tanarraa keessatti sooressa adda Islaama bilisummaa Oromoo wajjin haasawa dhihoo goonee turree sirba kanaan boodatti isin dhageessifna. Ahdi moru sabra barinaru homami gadonga baga patirunandara bagadonga baga patirunandara ba china chatti bati chini sittitati gadon gaba 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 itirun andaraba cina chatti bati dugan cina chatti bati dugan andarapa cina jati bati dugan cina jati bati dugan mucattina bui giftu pogeddu harkawa kabaddu arrawa nandiddu igadon gaba 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 itirun andarapa cinacatti bati dugan cinacatti bati dugan andarapa bargado gapa gapa itirun andarapa cina jati bati dugan cina jati bati dugan jalli waititana dugana jiba tambeine jallatu enu sita diva igadon gapa 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 itirun andarapa cina chatti bati dugan cina chatti bati dugan andarapa igadon gapa gapa itirun andarapa cina chatti bati dugan cina chatti bati dugan
cinaachatti baatii dhugaan cireensi taatee sabni yookaan uummanni cunqurfamtuutiin sirna gita naftanyaa jalatti argaman ukkaamama kana jalaa bahuuf karaa adda addaatiin qabsoo guguddaa godhaatis jiran. Ilmaan Oromiyaa cunqurfamtoota gara biraa wajjin guddaa cunqurfaman, guddaa dhiitaman, guddaa garafaman, guddaa arrabsaman. Maqaa hamaamaadhaan moggaafaman, akkuma kanaan biyya abbaa isaaniitii irratti xiqqeeffaman, beelaawan, agabus bulan. Kun kana ta'ee odoo jiru diinagdee ilmaan Oromiyaa qabatee nyaatee ittiin burraaqaa ittiin gubaalaa kan ture ginni sirna nafxanyootaa. Sirna nafxanyootaa ka fedhan ajjeesanii ka fedhan maqaa adda addaatiin moggaasanii maqaa lafaallee geeddaranii ilmaan Oromootaa biyyuma isaaniitii irratti gadi qabanii dhiitanii xiqqeessanii jiraachuu turan. Xiqqaatanii jiraachuu kophaa odoo hin ta'in garafamus hidhamus turan. Manneen hidhaa keessatti garafaman yookaan garaffiin kan dhuman meeqaatam, ka manneen hidhaa keessatti xiqqeessan yookaan ka manneen hidhaa keessatti ka dhuman meeqaatam, ka manneen hidhaa keessatti dhukkubaan galaafaman yookaan dhuman meeqaatam. Ka jiruun awwaalamanis meeqaatam. Ilmaan Oromootaa karaa kanaa fi kan kana fakkaataa ta'an rakkataa hiraaraa odoo jiranii sirni nafxanyootaa gammadaa buburraaqaa qeessaanii babal'ifachaa turan ilmaan Oromootaa biyyuma abbaa isaaniitii irratti gadi galoo ta'an. Akkasuma ammallee dhama'ee jiraachuu ture jechuun kiyyaa ilmaan Oromootaati. Ilmaan Oromootaa biyyuma abbootii isaaniitii irratti qubee odoo qabanii qubee alagaatiin gargaaramuu turan. Akkuma kanaan afaan bareedaa odoo qabanii afaan isaanii afaan shimbirroo jedhamuu ture. Aadaa odoo qabanii aadaan isaanii aadaa gadhee jechuunis turan. Manneen barumsaa naannoo ilmaan Oromootaa kan akka baadiyyaa keessatti baay'een yookaan baay'inaan jiraachuu hin turre. Kanaaf ilmaan Oromootaa barumsa baay'inaan argachuullee hin turre. Karaa adda addaatiin miidhaa gurguddoo ilmaan Oromootarraa ga'anirraa kan dhukkubsatan, kan hadoodan, kan akka Elemoo Qilxuu, kan akka Abdukariim Ibraahim Jaarraa Abbaa Gadaa maqaa jedhamuun moggaafaman sirna nafxanyaa jalaa ilmaan Oromiyaa bilisoomsuuf yookaan ilmaan Oromiyaa walabummaa isaanii akka harkataniif baroota 22 duratti wal'aansoo of lafaa ka'anii daggala seenuun isaanii hin yaadatama. Walabummaa ilmaan Oromootaatiif daggala bosona caakkaa lixanii bineensa alaa kan akka leencaa, waraabessaa fi qeerransaa wajjin shariika ta'anii jiraachuun isaaniilleen ilmaan Oromootaa kan bara baay'ee ilmaan Oromootaa hundaaf beekamaa jira. Elemoo Qilxuu sirna nafxanyaa wajjin odoo loluu lubbuu baay'ee galaafatee innis harka diinatti lubbuun isaalleen dabruullee dandeesse. Haa ta'u Elemoo Qilxuu seenaan isaa hin dabarre. Abdukariim Ibraahim Jaarraa Abbaa Gadaa maqaa jedhamuun moggaafaman miseensotii gara biraa waliin hamma har'aatitti yookaan hamma ammaatitti wal'aansorra jiran. Jaarraan Abbaa Gadaa akka lakkoofsa faranjii bara 1969 adda bilisummaa Oromoo jalqaba yookaan qarafiixee bu'uura isii qotanii kagadi dhaaban isaan akka ta'anillee qorannaa adda Islaama bilisummaa Oromoorraa arkannerraa hubachuun danda'amee jira. Jaarraan Abbaa Gadaa bilisummaa Oromoo kana keessatti wal'aansoo guguddaa godhaa odoo jiranii meeshaa lolaa biyyoota ormaatii fudhatanii biyya Soomaaliyaa keessaan hulluuqanii daggala biyya Oromoo seenuuf carraaqaa odoo jiranii biyya Soomaalee keessatti miseensotii gara biraa wajjin
qabamanii hoggaa 5 hidhamuun isaaniilleen hin yaadatama. Jaarraan abbaa gadaa walabummaa ilmaan Oromootaatiif wal'aansorra odoo jiranii waldhabiinsa tokko tokko adda bilisummaa Oromoo keessatti ka'eef yeroo sun keessatti adda Islaama bilisummaa Oromoo dhaabanii walabummaa ilmaan Oromootaa hundaaf tokko Islaamaa tokko Kiristaana odoo hin jenne wal'aansoo gurguddaa godhaa jiran. Jaarraan abbaa gadaa umrii isaanii guutuu walabummaa yookaan bilisummaa ilmaan Oromootaatiif wal'aansoo godhan ka ilaaluu akkaataa isaan wal'aansoo tana itti jalqaban ka ilaaluu irratti dhihoo gaaffii isaan gaafanneef deebii nuuf kennan. Bakka kanatti dhuftee gaaffii kana kanatti dhiyeessuudhaaf itti galatoomfanna. Haa ta'u jaarraa jechuun ma'anaan isaa hiikaan isaa waa jaaruu jechuudha. Jaarmee uummata Oromoo wajjillee hiriira qaba. Fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti jaarraan nam tokko gadaa 5 keessa eega dabre booda jaarraa jedhanii. Saniif egaa uummanni Oromoodhaa amata 25 ol qabsoo tana if wareeguu hiyyaa olillee haalliin an qabsootti jalqabee fi akkaataan itti guyyaa maqaa kana na moggaasan waggaa laallee haala karfaffaa ture. Saniif egaa uummanni Oromoodhaa jaarraa abbaa gadaa maqaa jaamu kana naa kennan. Siyaasaan uummata Oromoodhaa gaafa san haalaan qasamamtuu turte, haalaan dukkana turte. Asirratti maqaa jaarraa abbaa gadaa jedhu akkamitti akka argatte naaf ibsitanii jirtanii. Bilisummaan Oromoodhaa jiruu teessan hunda bilisummaa Oromoo walqixxummaa Oromootiif wal'aansoo gurguddaa gootanii jirtanii. Wal'aansoon daggala kam keessatti jalqabdee jechuu kiyya kutaa bultii biyyaa har'aa kaatee hammam amata meeqa wal'aansoo tana goote akkamitti hamma ammaan tana jiruu kee hunda wal'aansoo uummata Oromootiif jecha waa hunda ifirraa dhiiftee jalqaba sababii kana itti jalqabdees maali daggala kam keessattis jalqabde wal'aansoo uummata Oromoo? Galatoomii akkaataan itti jalqabee gaaf tokko biyya takka biyya Asaboo jenne haajaa dhaqee yoggaan biyya san dhaqee jaartii takka tabooyitti dhufe ganama mi'eessa magaalaa jaan keessatti ni boochi gaafannaan jaarsaa tunarraa ajjeefame mana hidhaa keessatti jette gaasaniin duuba Israanyaa nama 5 kan mana hidhaatii bahu arke jara 5 gaafannaan Jamaal Sheekhaa eda mana hidhaatti osoo tumanuuti harkattuwe poolisa harkattuwe shaambal Digoo janiin ajajaan poolisa qabakkataniiti achirraa ka'eetiin dubbii tana sossoosee sadhiiromee heerri jira heerri kun akkamitti jireenya isaa kana mirkaneeffanna jee yoo laale era dhaqee maasajaatti fide akka inni wambadee ta'e akka inni shiftaa kursii irra taa'utee nama fedhe ajjeesee dhiigaa dhimuu danda'u kana duuba era dhaqee jara 5 nutti masakkarsiisee achii maasajaa finnan maallaan jee antee gaallaa salachaallo akkana dhugatti kopheen sirraa fixaa nakasastee bakka tana na buqqaasuu hin dandeessu naan jee achiin har'a dhaqee maasitti fide kaffitee dibeetii irraatti finnaanii daraan akka mana qoosa booda wanniin arkee akka isiin bu'aan qabneen arke in waan maa uqata sanummas osoo dhaan sanatti jiru kibriin akka jedhanii kibriin akkaan zamana san akkaan gaaga'amaa turte nama 5 nama sakkartan mi'eessuma keessatti himmas namni tokko Soodaaniidha warra mul'uute namni 5 kuni akkaan ani wanjala isaan barbaadan san dalage nama sakkaran asii gaa ererti dabarsanii ani gaa waan argamen beeku dooseeti yaguu dura boodaan sufanii dooseen dura dabartee namicha san xabaqaa isaa abbaa xaboo jedhanii amata 2 gaanyaan itti masakkare ana immoo akka inni badii hojjete duraaniin gabii akka gaariitti dhiheessee jira haa kana gaa daanyaan gaa waan godhu ragaa bilchaatee harkaa qaba dubbiin maasrachaan hundi guutuudha dirqitti fudhachuun
dirqii taatee baatii lamatti faradani achirra anamma nafseeti yegaaga of jibbaata goona namoonni tokko kan magaalaa keessa jiru haala kana kan mangistii keessa dalaguddeen oromoonni maqaa isaanii mada'uu ga'an yaadadhu maqaa isaaniiti haa ta'u yaadanaa dabarsuu turanii sababa kanatti firraa biyya sanii deemuu gara asbata farii dhaqee ciroo dhaqee cirootti mallee tabiraatiin dhaqee nama tokko sheekh Muusaa Hajaan darasaa 16 wajji galamsotti hidhame jechaa dhaqee yoo gammas bee kanaan dhaqee ilaala jee obbuun laalu poolis xaabiyaa dhaqee niin gaafadde maqaa isaa eenyu maqaan obboleessa keetii obboleessa kiyya jennaan maqaan isaa eenyanii sheekh Muusaa Ibrahim jedhanii anillee maqaan kiyya Abdul Kariim Ibrahim naan jedhanii obboleessa kiyya jee mana hidhaa seenee niin dubbise qaallichi darasaa 16 wajjiin intala takka wajjiin hidhamee abaatii 3 horii isaatis qarshii 4,500 irraa saaman isa kana baasuuf ammallee ogguun karaa jiroo deebi'u ormi warri biyyaa maannaan jee dhiisii daanyoonni biyya garamsoo shiftaadha mangistiif hin dhagayanii nama fedhan hidhanii kan fedhan gadhiisanii hin hidhaminaan jedhe laakiin san hin dhageenye ka'eetiin yeroo dhaqee manguddoo biyyaa dubbadhee na gargaaranii achirraa ajaja warada awraajaa gizaatirra awraajaa firdi beetirra awraajaa poolisirratti fuudhee yoo waa qabaatan firdi beetii dhiheessuu yoo warraan qabaanne akka gadhiisan tajattuu waraqaatti fite kaduraan waasiin nu gadhiisuu didan waraqaan sun itti funaan ni laaffatanii kan itti gaawaasiin gadhiisanii qaallichi suni jihaada goona naan jee waliin kaanee duuba qawwee fudhannee waliin biyya arusii dhayne arusii keessa dhayne biyya maanyaa dhayne gololcha dhayne sinqille dhayne caancoo dhayne achitti illee qabamee maasni hidhamee ummata tokko idee san ammallee harasosoo jira sani jecha gaa achi maas horii kafalanii ummanni nu baasanii mana hidhaati as deebi'ee asiin gaa Baalee dhaqee Baaleetti ummata biyya Somaaleetti hidhatee akkas immoo Aliitii fi Hussein Buleedha isaan kana qunnamee wajjiin illee gaa qaabsoo godhuun ture achirraa isaan illee wanni nuu jedhan yoo dandeeyse mee waan katabde kanaa fi haala argame kana lola baatii jaadeeme kana horii dhume nama dhume mana gubame kana hundaa'u galmeeysee akkatti biyya Somaalee geessee gaa gabaasaa kana galchee achirraan osoo nani baay'ee takkaa hin taa'in karaa dallootiin ammallee haaluma akkasitti amaarri duulatti baasee biyyitiin uummata harkaa dhuftee biyya Somaalee dhufanii asigaa isaanii wajjin ammas gurbaa tokko hidhaadhee waliin biyya san dhayne biyya san amma dhayne har'aan tana kaameraa fudhannee waan katabnuu fi daftara adda addaa fudhannee achitti lola gartee rooppilaan baay'ee takka magaalaa kan ta'e biyya san walii gala biyya sadii dhawa sa'a 9 dhawa sa'a 7 dhawa ganama waaree mallee dhawa jechuudha hanga baatii takkaa guutuu nu weeraree qawwuma qabanii fi qawwuma gartee mahalaa sanaa fi kan mallee qawwee takka xaaliyaan tanii akka gartee matarayyeesii miila qabdu sanumaa fi ammaas qawwee takka tanii dimatfoor irraa dimatfoor dimatfoor nyaatii fi qawwee otomaatika miila qabdi kanuma saniif gargaaraadha ifirraa ittisuu turan ammoo gaalli wanni dhume horii wan abdumaa been hanga inni hanga guyyaa sawanniin qiyaase gaalli 772 kaffare loonii fi kunigaa ilmuun hafne namni ni akkasumatti guddaatu dhume haa ta'u gaa anichirraa gaddeebinaan biyya Somaaleetti maas dhayne gargaarsa biraa barbaaddachuuf dhayne haalli nu mijaa'uu dinnaan ammaas biyya Somaalee irraa biyya alaa dhayne biyya alaatti duuba wanni hirkanne gargaarsa hirkanne Falastiin irraa fi Iraaq irraa fi kana kanarraa harkanne akkasitti gaammaas biyyi Somaalee hoggaa san keessatti maas mangistiin guutan uummanni ka'insa godhanii waan biyya qabataniif jecha asirratti jalqaba wal'aansoo uummata Oromootiif jecha jiruu ta'e hunda yookiin waa'ee kanarratti rarra'aaf jecha biyya baatee uummata Oromootiif qabsoo godhuudhaaf murattanii biyya adda addaa kutaa bultootii biyyaa isa adda addaa keessa deemtanii achirraan biyya Somaalee dhaquu keessan naaf ibsitanii jirtanii kana keessatti wal'aansoo hoggaa 25 olii gootan keessatti jiruu ilmaan Oromiyaatiif jecha rakkoon miidhaan isinirra ga'ee jira. Haqiqatan ni jirti miidhaan hedduudha ammoo sanirraa takkittiin namni tokko yoo baharan qabaatin yoo bakka gartee dhookkaa jennaan imma biyya markabnitti dhaabbatu sanillee hin qabaatin
biitii bahara hin qabne bilisoomuudhaaf hiree hin qabdu yaadni ka'ee ture. Iddoo Oromoo dibdee dubbiin tuni hiikkaan isiidhaa Oromoo dibdee jirti. Haa ta'uun wanni natti mul'atee bakka fetee haa taatu bakkuma gartee dhiyaattuun cabsinee haaseen ajajuun markaba irratti mi'a fudhannee osoo asabitti yaanu kadhatti biyya sana biyya Somaaleetti buune biyya Somaaleetti illee biyya obboleeyyan keenyaa dogoggoratti buune sanillee immoo dogoggora sanillee ibsinee fi haa ta'u immoo waraanni Somaaleedhaa bakka gartee afaan qarqara baharaanuu guyyaa lama deeme nu marsanii achii gaa mana hidhaa nu dhaquu dandeenye amata 5 hidhamne jechuudha mana hidhaadhaa Oromootiif eegas himmata eega hidhaa baanillee hidhaa baanillee gaa wanni agarree ammaas uummanni Somaaleedhaa haala gartee nu baasuudhaaf akkanatti feenulletti nu mijjeessuudhaaf waan hin mijjaa'iniif jecha lamaddii isa bilisummaa yoo bahara dhabne yoo waan meeshaa karaa naqannuu hin dhabne hoo bilisummaa dhabnee jiraachuu ni danda'amti yaada ijoommallee gaaffii talamaddiidha mataa keenya keessa finne sanirraa kan ka'e harka qullaa seennee biyya hanga nuti hidhaa jirru immoo obboleen keenya kan hin duraan adanii dhiise jaal elemoo qilxuu kana Hassan Umar Ibrahim Umar Fanyaan elemoo qilxuu isaa fi nama waa xiqqoon irraa adanii dhiise yoo nuti waan mudatan isinii kaa yoo nuti yoo isinillee ammallee kaatanii waa mudan warri biraa kan bakka Iraaqitti barachuu jiru sun haa biyya seenu jennee akkanatti wal taanee waan biraa deemneef isaan nuti hanga hidhaa jirru biyya seenanii carcar awraajaa Habroo baadaa Konya Habroodha baadaa gubbaa qorichaatti naannoo gaara Sheekh Hussein bakka jaamtutti isaan yeroo duraatiif seenaa Oromoo keessatti maqaa Oromootiin dhukkaasanii ammallee itti aansanii dachiin sun itti rakkannaan karaa bookee kanas qaaranii dhungataa fi saaqata keessa eenyufaa isaan eenyufaa elemoo qilxuutii fi waahillan isaa nam 12 maqaan isaanii tokkos Sheekh Jamaal Janiini ammas tokko galamsoo kana maqaan ati jara torbanii namni biraaleen itti daame asii kaanii ichi qaaranii carcar booketti qaaranii bookee eega lafa ambuurratan booda nama 50 mi'a hidhachiisuudhaaf osoo asiin deemanii lafa xirroo jaanitti haroo Raabadooritti ammallee Amaaraan lafaan dhufanii lolli guddaan bu'ee marfamanii nama 100 ol irraa ajjeesanii Amaararraa ifiifis namni 5 shahiida ta'ee namni tokkos madaa'ee namni 2 madaa'ee akkasitti ormanni kuunillee gaa duraanuu qawwee hidhachuuf yaa'us karaa biyyaa deebi'anii namni kuunis dhokateetu biyya keessatti jiraachuu ture nuti immas harka qawwee maletti seenuu qabna namni lolu namni tokko ni lola waan loluu hin dhabu namni tokko ammas hanga 99 marraa 99 ijibbaasa godhuu qaba yaadajuu waan itti amannuuf jecha harka qullaa seennee yoggaa biyya seenne Haile Sillaaseen bu'ee jira uummanni jijjiirama guddaa biyya keessa deemuu jira uummanni Oromoo waggaa sanii karaa hedduutti hiramanii jiranii yaadan tokko kan gartee qaceelloo daandii takka namni mudiroo walii galee waan hin fudhatiniif jecha uummata hogguta kan qunnamne uummata Oromoodhaa kan biyya sana hakkuta harar jiruu fi qunnamne osoo mallee baasaboortii hin qabne Addis Ababa sanuu feenne uummata Oromoodhaa qunnamuu qabna yaada jiruun kan mattaawaqee abaanan sanaa fi baasaboortii hin qabne akkuma biyya Somaaleetti dhufnetti kan mallee gidee sana oobitu kan himma taftiishineen baaburra jiru rabbi nu gargaaree biyya Addis Ababa dhaqnee obboleen keenya hedduu wal qunnamnee yaada kana dabarsinee fi wanni hoggaa san deebisaa nu kennan amma xiqqashoo qaabsoon mihaa tuni hin geenye yaada jiruun anillee hoggaa sana bootu jejeetiin ajaa'ibeesaa Eertiraanuu miliyoonuma 3 Amaara kanatti oolse akkamitti nuti dhuma dillee kun kanatti hiree sana balleessina nama karaa baaleetillee warri seene gaafa san nuti Oromoo jedhanii waan dubbataniif jecha isaanuma kanallee gaa dhaqanii qunnamanii sila haalli qaabsoo akka mijaa'u yoo godhan gaarii dhagee hojii dubbatte kanallee deebisaan barbaadu dhabnaan ammallee gad deebi'eetiin qawwee hoggaa sana ilmoo faan biyya naqan barbaadee eegaan dhabe booda asirratti eenyufaa dubbiftan fakkeenyaaf daggalaa baatanii wal'aansoo uummata Oromootiif loltan kana ijibbaata gurguddaa gootanii biyya ormaa bakka adda addaa deemtanii achirraa ammallee kaatanii magaalaa Addis Ababa waggaa dheeytan
Oromoota wayitii sun keessatti magaalaa Addis Ababaa jiru dubbisuudhaaf kan achi dhaytan eenyu fa'aa yoo yaadatta fakkeenyaaf eenyu fa'aa dubbifta? Baharuu Tumsaa fa'aa ammas Yohaannis Lataa fa'aa namoonni hedduudha amma maqaa isaanii yaadannoo hedduu quunnamne yeroo san keessatti yaaniin ani qabuu fi kan isaan qaban walitti qabuun jenne wanni takka hoggaa san keessa ani qaxaf jee jiru maali dargiin ummata Oromoo kana akkaataatiin duraan dhayxuu yaada cimaa dhiyeessee jirti nuti wattaaddara namuutuu biyya jaaraa paartii adda addaa jaartanii nuti mooraa teenya dachaanaa biyya nurraa tarakkabaa yaanni juusuni ummata Oromoo dardaroota biyya Jarman jiranii fi kan Awurooppaa jiru hundaa'u hedduu yaada isaanii kaduran Oromummaa irratti deeffatanii kitaaban adda addaa barreessuu fi seenaa Oromoo barreessuudhaaf ijibbaata godhu lafaa kaan dubbiin sun mashiinsiftee hundi isaanii dhufanii akka maayilee fidaadha Abdullah Ahmad faa hawa uummata jedhawatti gaafatanii baadirikitti mataa ture. Kan haka hordofu cunqurfama fi aadaa nyaate dhugee rafu. Jaalatamoota dhaggeeffattoota keenya sooressaa adda Islaama bilisummaa Oromoo wajjin haasaa goonee kutaa tokkoffaa asirratti dhabna kutaa gara biraa qabannee hamma walitti deebinu sirba kanaan nagatti isiniin jenna. Kan suduuda gaachana saati guyyuu Irri haqaa kan suduuda gaachana saati guyyuu Bilisummaa walqixxummaa tokkummaa fi yaada guyyuu Bilisummaa walqixxummaa tokkummaa fi yaada guyyuu Irri haqaa kan suduuda gaachana saati guyyuu Irri haqaa kan suduuda gaachana saati guyyuu Bilisummaa walqixxummaa tokkummaa fi yaada guyyuu Bilisummaa walqixxummaa tokkummaa fi yaada guyyuu Tarkaanfataan dhugaa kan haqa hordofu cunqurfama fi yaada nyaate dhugee rafu Tarkaanfataan dhugaa kan haqa hordofu cunqurfama fi yaada nyaate dhugee rafu. Hidhataa dhaguyyuu qophaawaa hoggooyyuu Hidhataa dhaguyyuu qophaawaa hoggooyyuu Qabsoo gitaa malee qorichaan hin fayyuu Qabsoo gitaa malee qorichaan hin fayyuu Hidhataa dhaguyyuu qophaawaa hoggooyyuu Hidhataa dhaguyyuu qophaawaa hoggooyyuu Qabsoo gitaa malee qorichaan hin fayyuu Qabsoo gitaa malee qorichaan hin fayyuu Tarkaanfataan dhugaa kan haqa hordofu cunqurfama fi aadaa nyaate dhugee rafu Tarkaanfataan dhugaa kan haqa hordofu cunqurfama fi aadaa nyaate dhugee rafu Dadhabaa hin deemu qabatee bortoo cubbuu Dadhabaa hin deemu qabatee bortoo cubbuu Karaan saa diriira hin sobuunis hin sobamu Karaan saa diriira hin sobuunis hin sobamu
daddabaa hin deemu qabatee bortoo cubbuu daddabaa hin deemu qabatee bortoo cubbuu karaan saa diriira hin sobuunis hin sobomu karaan saa diriira hin sobuunis hin sobomu. Tarkaanfataan dhugaa kan haqa hordofu cunqurfama fi aadaa nyaate dhugee rafu. Tarkaanfataan dhugaa kan haqa hordofu cunqurfama fi aadaa nyaate dhugee rafu. Rakkoo fi hacuucaan yaada isaan jijjiiru. Rakkoo fi hacuucaan yaada isaan jijjiiru. Horii fi sadoodhaaf ita isaan gurguru. Horii fi sadoodhaaf ita isaan gurguru. Horii fi sadoodhaaf ita